barcumni galaana gaaromsa teessuma dhoorgita jirti fakkaata bilisiginnaa jechuudha. Galaana gaaromsa kun sirba inni maxxanse guyyaa lammaffaa moo sadaffatti abbootaayeen waa'ee kursii qullaa kanarraa dubbatanii badhaadhinni kursiin qullaan hin jirtu badhaadhinni kursii harkaa qaba maal jedheeti bifa qeeqaatiin waa katabee ture jechuudha. Taayee danda'a. Kursiin kuni sadarkaa itti taqlaa ministeeraatitti isaan harguftee jirti kursiin qullaadhaa kun jechuudha. Sirbi galaana gaaromsaa kun waa hedduun isaan hargufe ni beektu. Waa'ee artistii kana mee artistii fi mootummaa maaliif akkana sodaatan artistii kan jedhus waliin ilaalla. Ani Abduu Moobaala Biraay. Asumaanuu jechuudha galaana gaaromsaa amma dura guyyaa lama keessatti miiliyoona riikaardii cabse jennee riikaardii lammaffaadha. Biliyoona 2.7 takka keessatti jechuudha. Riikaardiin galaana gaaromsaa tun beeki tan Oromoo qofaa miti akka biyyatti Itoophiyaa jedhamtu saniititti beeki. Akka biyya Itoophiyaa jedhamtu saniititti jechuudha riikaardiin isaa maaliif jennaaniin sirboonni gartee guyyaa lama keessatti miiliyoona laalame sirba muraasa jechuudha. Nama 3 natti fakkaata. Nama 3 natti fakkaata Teedii Afrootii fi eenyu ammas nama 3 akkasi. Akka biyyaatitti isin jechuu barbaadeeti. Kan amma torbaanitti miiliyoona 2 kunis riikaardii biraa jechuudha. Riikaardii biraa akka biyyattiitti jechuudha. Torbaan takka keessatti miiliyoona 2 jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf waa'ee kursii qullaa galaana gaaromsaa kilippii isaa keessatti mul'ise kanarratti jechuudha. Akkuma gartee gaafa san taayeen jedhe sanitti kunoo muummichi ministeera laara sooshaal miidiyaa irratti hedduminaan agartaniiti jirtan jedheeti yaada. Isa tokko gartee kaabineen yeroo kennituufidha. Kaabineen kursii kana jechuudha yeroo kaabineen qopheessite kennituufidha. Tarii isaan ammoo uummata nuu kenni jechuu ni danda'u. Yeroo hedduu beeki waan kaabineen goote fakkeenyaaf milishaa nama Oromoo ajjeese tumsa uummataatiin waliin shanee tokko tarkaanfii irra fudhata. Akkas fa'aa jedhanii beeki. Haganuma mara Oromoon gowwaa ta'e addunyaatu irraa fudhataaf kana jedhan ta'e na dhiba wanni kun yeroo hedduu siistama kanatti TPLF illee numa fayyadamti. Tumsa uummataatiin jedhan. Ufii beeki uummata sana ajjeesaati tumsa uummataatiin jedhan. Ka godhe eenyuun ammoo basaastuu isaaniitii fi kaadire isaaniiti jechuudha. Amma kursii kanallee tarii uummata nuu kenna jechuu ni danda'u. Garuu yeroo uummanni Dr. Abiy Ahmed yeroo kennanii fi akkasuma ammallee kaadiroonni nama 3 kursii nama 3 qabatanii yeroo itti rarra'anidha kan inni mul'atu. Waa'ee artistii kanarratti maal seetu ni beektu? Fakkeenyaaf mee waggaa 5 kanaa fudhan. Artiin Oromoo gaafa dura Haayile Sillaasee irraa kaaseeti haa ta'u. Mee waggaa 5 kan haa fudhannu qabsoo qeerroon ittiin TPLF'n ittiin cabsite kana jechuudha. Yoo xiqqaate parsantii 50 jechuun ni danda'ama jechuudha. Waa'ee qabsoo qeerroo kana keessatti shoora guddaa kan taphate kan gartee waan kanaaf beenzila ta'e artistoota Oromooti jechuudha. Inni kun waan beekuu fi fakkeenyaaf Dr. Abiy gaafa dura jalqaba gartee uummanni si waliin jirra jedhee waliin dhaabbataa bahe gaafa dura ilma keenya jedhee gaafa uummanni waliin shubbisaa bahe sanii ni yaadattu yoo ta'e tarkaanfiin inni jalqaba fudhate osoo haala fakkeenyaaf kal'oo isaa kan sirrii kana osoo mul'ifatin akkuma warra Awurooppaadha Dr. Abiy yeeyyi kal'oo hoolaa uffattee hoolaa keessa seente jedheen gaafa Noobeela fudhate nu shawwadee akkuma jedhan san Oromoo qofaa addunyaan illee shawwadee mire gaafa inni kal'oo isaa kan sirrii kana gadi hin baafatin jechuudha. Gaafa Oromoon hundi si waliin jirra jetteen sanii artistoonni illee gaafa sanii isaan akkuma artistummaatitti ifaajeen kenna bakka argate uummanni kun bilisoome kan jedhuudhaan haga tokko itti laafanii achuma keessa akka nama isaaniif yaade godhee faayidaan qabe jechuudha. Faayidaan qabee artistoota akka isaan hin dubbanne godhu yaala jechuudha. Maaliif shoora qabsoo Oromoo keessatti yeroo hundaa gahee guddaa kan taphatu artistiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya san keessatti artistiin tokkolleen akka Oromootitti kan qabsoo Oromoo irratti hojjetu hin jiru. Quuqaa Oromoo waan Oromoon dubbachuu dadhabe waan aayyoon Oromoo dubbachuu dadhabdu waan abboon Oromoo dubbachuu dadhabu artiin bifa artiitiin midhaagsee uummata isaatitti hima. Bifa artiitiin midhaagsee uummata isaa akka inni wal cinaa dhaabbatu godha. Bifa artiin midhaagsee uummanni akka tokkummaa isaa jabeeffatu godha jechuudha. Addunyatti illee akkasumatti mul'isaa jechuudha. Kanaafuu waan kana beekuuf fakkeenyaaf irra guddaa waa'ee bilisiginaa jechuudha. Dr. Abiy haga dhufe kana wantoota gartee TPLF keessatti hojjetame hunda isaatu ijjaamsuudhaaf yaalamee amma yoo isin ilaaltan jechuudha hunda isaa jechuudha. Kan humnaan haga TPLF sanirra ajjechaa dabalee akka gaafa dargii san as fudhatee jechuudha. Irra dabalee sodaachisu artistoota akkuma amma jenne kana haa ta'u isaan amma artistoota yeroodhaaf haga tokko gartee afaan qabuun danda'an mallaqaan tokko jechuudha. Artistii biqila ganaa lafaa dhufu
kana dagatannatti fakkaata. Kanaammoo fakkeenyaaf hamma dhiyoo fakkeenyaaf hamma kaadiroonni bara wanni isaan dubbataniif amma waa'ee galaanaa gasaawwan dubbataniif irra guddaa galaanaa fi miti isaan artistii duubaan dhufu sodaachisuu barbaadaniiti. Artistiin duubaan dhufu nan dhiisan akka jedhee inni afaan qabatu barbaadaniiti. Artistoota meeqatu amma hidhaa jiraami? Fakkeenyaaf artistii Jaafar Yusufaanii yaadatu yoo ta'e tumanii sadarkaa hanga fincaan irraa bahuu dadhabuu takka faa hin geenne dararaa turan jechuudha. Wanni isaan kana godhaniif maali? Artistiin biraa jalaan nutti dhufa. Gahee qabsoo keessatti kan shoora guddaa taphatu artistiidha jechuu beekaniiti. Nuti illee wanni yeroo hedduu artistiin akkana jennuu fi artistiin Oromoo yookiin ammoo jaalala qofa faarsee yookiin ammoo waa'ee dhimma isaa haasahee zarrafaa zoobaloo akka jara kaanii zarrafa maaroo maaliidha maali akkasii akka jechuu osoo hin taane seenaa dhugaa irratti uummata kana tokkoomsuudhaan uummata kana jajjabeessuudhaan uummata kana kakaasuudhaan aartiin Oromoo gahee guddaa waan taphatuu fi nuti illee yeroo hedduu waa'ee artistii Oromoo kana akka inni gartee miskiinomee mallaqaan artistiin Oromoo akkuma isin yaadattanii hagarraatti galii takko argateen beeku. Artistiin Oromoo takka beeku muraasa ka waa qabu sanuu dhuunfaadhaan hojjetateeti malee aartii irraa wanni inni argatu tokko illee hin jiru harkarraa gara afaaniiti jechuudha. Waan kana beekaniif faayidaan qabanii jechuudha. Kanaafuu duuba artistoota biraa nuti jajjabeessuudhaaf gara YouTube kanatti waan as harkiifnuuf maaliifi haga humna kennaatiin akka isaan gartee waan kanarraa dandamatanii fi akka isaan waan kanaan hin soomamneef amma kan galaana gaaromsaa kanarraa barumsa guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Waa hedduu mul'ii isaan kutee beeki. Sadarkaa itti gartee rikaardiititti yeroo isaan gartee afaan Oromoo waan afaan Oromoo jedhamu waan afaan maalii jedhamu kana dhiifnee Itoophiyaa tan afaan takka goone afaan Amaaraa kun afaan Afrikaa goonaa maaloodha Itoophiyaa tilliqnaati. Itoophiyaan tilliqnaatiin tuni saba Oromoo kana matarra ejjettee isa kaan matarra baadhattee tilliqii ta'uun beeki sila hunda matarra baadhatteeti hundaaf qorii taate yoo nyaachifteemi isaan ammoo tilliqnaatiin Tigree matarra ejjettee saba Tigraay matarra ejjettee saba Oromoo matarra ejjettee saba Sumaalee matarra ejjettee saba tokkocha matarra baadhachuun tilliqii ta'uun saba Oromoo saba kana osoo hin jenne hunda haadha taatee fi matarratti yoo baatte hunda qorii taatee fi yoo nyaachifteedha. Duuba haala akkasiisan keessatti yeroo isaan Itoophiyaa tilliqnaati tilliqummaan sun maalinni afaan tokkochaan aadaa tokkoon goona yeroo jedhan sanitti sirbi afaan Oromootiin bahee rikaardii akkasii galmeessee guddina sadarkaa kanarra ga'uuni mul'ii isaan kutaa jechuudha. Karaa lamaan karaa tokkoon aangoo isaaniitiif akkuma gartee qabsoo waggaa 5 dabree kana uummata tokkoomsee uummata kakaasee beenzila uummataadhaaf tahee ammallee akkasuma taasoodaa jedhuu fi gara kaaniin ammoo afaan Oromoo kana yeroo isaan qancarsanii afaan takkatti biyya isaan keessatti afaan tokkocha gabbisuu barbaadan kanatti afaan Oromoo akkana guddachuun kunillee mul'ii isaan kutaa jechuudha. Kana beekaniiti bar Haacaaluu kan nyaatan amma namni hedduun tarii wanni kun galuu fi dhabuu danda'a malee kun hiika guddaa qaba. Artistoota amma jiran kanneen keessa Haacaaluun hangafa beeki. Hayyummaa fi artistummaadhaan illee jechuudha. Kana beekaniitiin nyaatan afaan qabadhuu yeroo hedduu irra deddeebi'anii gorsanii faayidaadhaanis sobuudhaaf yaalanii lakki anka ummataati jedhanii dinnaan kanaaf nyaatan jechuudha Haacaalullee. Kan amma galaanaa gaaromsaa kanarraa barumsa guddaa fudhachuu dandeessan. Galaanaan gaaromsaa hagam takka isaan hargufe sadarkaa itti ministeeraatitti kun akkuma argitan kana jechuudha. Kanaafuu artistii Oromoo jechuun rasaasa ummataaf jechuudha. Ummata Oromootiif keessattuu artistoonni rasaasaa jechuudha. Kanaafuu isaan illee kana beekanii artistii Haacaaluu Hundeessaa illee kan nyaatan artistii Daadhii Galaanis kan isaan nyaatan kanaafi jechuudha. Sirritti jalqabarraa kan Abiyyi irratti hojjete gaafa dura dhuferraa Oromoo cabsuudhaaf hatta gaafa sabbeeka Oromoo itti ka'een turre gaafa Oromoo si waliin jirra jetteen san gaafa inni illeen waraana isaan ijaarratin inni illeen bar hatta junta amma jedhan kana way deebitee aangoon harkaa fudhatti waraana kiyyan ijaaran kan jedhu sodaarraa buraa yuuraanami dhufee ture sabbataadhaa dhufee ture jechaan turre Abiyyi mataan isaa uummata kanaan sodaachisaa ture jechuudha. Hatta TPLF gaafa aangoo keessaa baatee akkasii yaatu wanni isiin itti abdiin murattee yaateen maalinni hatta ammumallee yoo achi deebine sila akkami kan jedhu gaafa waraana harkaa qabdu san jechuudha hin deebitiin garuu sodaa uummata kanaatiin maqalee galte jechuudha sodaatte jarri kuulilleen akkasuma warri amma inni itti galeetiin sagaduuf jiru kuulilleen jechuudha. Duuba eega aangoo harkatti galfate ammoo gaafa aangoo harkatti galfadhee angara jara kanaatitti goreenan dhiisanii waan beekuuf kaan ajjeesuudhaan kaan faayidaan bituudhaan artistii bittinneessuu yaalan jechuudha. Garuu artiin Oromoo biqila meeqatu jalaan dhufa. Isaan tokko afaan qaban tokkotu jira. Isaan tokko ajjeesan tokkotu jira. Kanaafuu artiin hagan takka paawara qaba. Artiin hagan takka rasaasa jechuudha qabsoo Oromoo keessatti. Inni kun hiika guddaa qaba abbaa bal'isee ilaaleef jechuudha. Kanaafuu kursiin galaanaa gaaromsaa rikaardii qofaa miti. Miiliyoona 2 laalamuu qofa osoo hin taane haala kanaan jechuudha.
haganta akka isaanillee harbufee jira jechuudha. Kuni waan guddaadha. Kanaafuu aartii Oromoo jabeessuun eenyu qabdi? Oromoo qabdi. Rasaasa isaa jabeeffachuun Oromoo qabdi. Akkuma gartee aartiin Oromoodha rasaasa ta'uu beekanii isaan rasaasa kana ofirraa dhooyne jedhanii aartii isaa caalu daadhii galaanfaa nyaatan san jechuudha. Oromoonis rasaasa isaa kana jabeeffatuu qabaa jechuudha. Kuni waan qabatamaa kunoo argaa jirtanidha. Ani Abdul Abdu Moobaala Biraay an qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.